Oolchaadha, 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 Oolchaadha. Kanaaf mata dureen ganama kana wajjin ilaallu abdii qabaachuu waan jedhuun ganama gamseetti dubbadhaa jechuudha. Warri macaafa qulqulluu qabdan ergaa Phaawulos gara warra Roomeetti barreessee 15:12-13 nan dubbisa akkasedha. Isaayyaas immoo itti dabalee hidda isee keessaa tokko dhufuuf jira. Inni warra saba Waaqayyoo hin ta'in bulchuudhaaf hin kaa'a. Warri saba Waaqayyoo hin ta'inis abdii isaanii isarra hin kaa'atu. Humna hafuura qulqulluuttiin abdiitti guddachaa akka deemtanitti Waaqayyo inni abdii nuuf kennu isatti amanuu keessaniin gammachuuf nagaa hundumaan isin haa guutuu jedha. Kutaa kana keessatti 12 kaasee waa'ee jireenya abdii keessa jiraachuu yookaas abdii qabaachuu gabaabaatti ol wajjin ilaallaa jechuudha. Abdii ishee jettu kun namoota baay'ee biratti akka salphaatti fudhatamee jira. Macaafni qulqulluun garuu macaafa kana keessaa wanti hafee jiraatu waa sadii jedha. Tokkoffaan abdii jedha, lammaffaan amantii jedha, sadaffaan jaalala achi keessaa garuu jaalala caalaa jedha. Kanaaf waa'ee abdii macaafni qulqulluun jabeessee dubbata jechuudha. Kanaafuu gabaabaatti har'a jireenya abdii qabu jiraachuu gabaabaatti waliin ilaallaa jechuudha. Phaawulos Roomaatti yeroo barreessu waa'ee abdii isa jiraata kanatti hima. Abdiin walumaa galatti abdiin dhalli namaa abdatu waa tokko. Innis maali? Kiristoosicha gara keenya dhufeerraa abdii keenya kaannee jiraachuu jechuudha. Kutaa kana keessatti utuun gara kanaa hin naqin wanti isinitti himu tokko jira. Innis ilma namaa kanatti dukkana guddaan dhufee ture. Dhala namaa kanatti dukkana jabaa dhufee ture. Nuyi fageenyarraa dhufne. Fagoorraa dhufne. Dur biyya lafaa kaarratti jechuudha. Sabni abdii qabu saba tokko duwwaadha. Innis saba Israa'el kun ol nu shakkisiisu. Israa'eluma isheen mana lafarra jirtu kanaa jechuudha. Utuu Yesuus Kiristoos hin dhalatiniin dura sabni abdii qabu sabni kun Waaqayyo kan loluuf saba kana duwwaa ture. Amma garuu Yesuus Kiristoos durbee Maariyaam keessaan gara biyya lafaa dhufee ergi dhalatee saba warra Waaqayyoon hin beekin jechuun nuyi jechuudha. Nu warra ormaa jechuudha. Isaantu abdii argatee jedhe. Kanaan dura garuu abdii hin qabnu ture. Jireenya abdii jiraannee hin beeknu. Abboonni keenya kanaan dura warri gooftaa Yesuusin hin amanne jireenya abdii hin qabne keessa jiraachaa turan. Maal jedhaa turanii? Namni kan inni jiraatu hammuma gaafa duuduwaatti jedhanii abdii isaanii du'a bira ga'anii dhaabbatanii turan. Amma garuu anaaf isin biyya lafaa kaarratti jechuudha abdii guddaa qabna. Abdiiwwan kiristaanota biyya keenya keessatti qabnu nuyi gaggabaabseen isinitti hima. Abdii nuyi qabnu waa'ee Yesuus Kiristoos. Nama abdii hin qabne mannaa nama du'ee boolla keessa jiru wayya. Dhukkubi kiristaanaa inni cimaan abdii dhabuudha. HIV miti, kaanserii miti, maaloo miti. Sirriitti gurra keessa na dhaggeeffadhaa. Kiristaanni tokko dhukkubi isaa itti cimeera kan jettu gaafa abdii kutatudha. Kiristaanni tokko yookaas pheenxeen tokko itti cimeera namicha kanarraa saanduqii irraan butinaa, wayyaa irraan butinaa kan itti jettu gaafa abdii kutatudha. Nama kiristaan abdii kutatee raajiinis hin kaasu. Lallabaanis itti lallabee hin kaasu. Waaqni illee waaqarraatti dubbatee akka inni waaqa nageenye ta'a. Kanaaf dhukkubi kiristaanaa inni guddaan abdii kutachuudha. Namoonni abdii qaban as keessaan beekamu. Namoonni abdii qaban jireenya abdii jiraatan irraa beekama. Kanaaf akkuma nama isinitti himee macaafa qulqulluu kana keessaa waa'ee abdii kana jabeessee dubbata. Mee mana keessan keessaa maal qabdu? Sammuu keessan keessa maaltu jira? Karoora keessan keessa maaltu jira? Abdiin jira taanaan ati gammadii Kiristoos dhuguma siif du'e. Nama sin bukkee jiruuni abdii qabda taanaan Kiristoos dhuguma siif du'eedhaani. Abdii qabaachuu keessan kan mul'isu Kiristoos isicha jiraataa qabaachuu keessan argisiisa. Kanaafuu jireenya abdii kutannaa kana keessatti kan isinitti himu kiristaanni lafa kanarra jiru kan isin boossaniif yeroo abdii kutatu faarfannaan isin kaasu morri mana qorichaa waraananiin fayyisanii wanti godhamne hundinuu hin jiru. Dhaggeeffadhaa. Kiristaan abdii kutate Waaqayyo sitti hin ergin. Waa tokkoon isin yaadachiisa. Amma seenaa tokkoon isinitti hima. Mana Abrahaam keessa Saaraatu abdii kutatti yeroo baay'ee. Dhuguma jireenyi Saaraa immoo abdii kutachiisa. Maali yoo jettan Waaqayyooti guyyaa tokko biyya Gibxii dhaqee biyya isaanii dhaqee maal jedheeni abdii qabdu mucaa godhachuu hin dandeessu jedheen.
Saaraan maal jette guyyaa tokko amma Waaqayyo sichi maal godhaa jette zarii kiristaana bara seenaa kana jechuudha. Amma dhuguma Waaqayyo sichi maal godhaa jette qe'ee keenya keetti maal hojjetaa jette maaliif ennaan ergi kakuu dhageenya kunoo waggaa 24 finnee 25 galuuf jedhaa jirra maaltu taa'etti maal goona reedee Abrahaam akka gootu ennaan Waaqayyo isa jedhe sana inni isii abdii kutanneerra waan ta'eef mee dhaqiitii hojjettuu keenya wajjin hin ciisi mucaa argadhu jette. Saaraan yeroo san abdii kutannaa keessa teesse gochi kun mana Abrahaamiin hin balleesse hin rakkise lolatti kaase waan isinitti abbaa mana abdii kutate waaqni sitti hin ergin kiristaan abdii kutate waaqni sitti hin ergin boo'eesi boossisa abdii si kutachiisa. Kanaaf walumaa galatti gabaabaatti jireenya abdii jiraachuu kana ganin gabaabsee isinitti himu jireenya abdii keessa jiraannaan wanti inni nu banamaadha. Mee namas bukkee jiruuni abdii qabda taanaan wanti inni nu banamaadhaadhaanii. Abdiin qabdu taanaan waan barbaaddetu sitti maniyyuu sin fayyadu. Amma namoonni baay'een qabeenya gurguddaa qaban abaloof ajjeesee kan jedhu dhageessu. Maali beektu rakkina isaa sirritti hima. Amma seexanni seema tokkitti ati abdiin qabdu ennaan finyoo isa barbaachise. Waa si yaadachiisuuf jedhaan jira. Abdii qabda taanaan garuu jireenya moofaa keessa teessee jireenya haaraa argita. Amma mee karaa abdii isa kakuu haaraatti tun dhufin kakuu moofaatti sin geessa. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Namoota lama maatii tokkotti sin geessa. Maatiin tokko maatii akkas jedhuudha. Maatii akkasitti jiruudha sin. Ilaa maatiin kuni maatii lafarra jiraatan keessaa maatii roora'oof abdii hin qabne tokkodha. Isaanis Elemeleekii fi Naa'oon jedhamu. Macaafa Ruut boqonnaa tokko kaaftee yeroo dubbiftan mallattoo namoota abdii hin qabne hin roora'u yookaas achi fiiganii as fiigu. Gaafa abdii kutachuu beektanii hin jeeqamu. Maatii tokko maatii kana yeroo laaltanii yeroo tokko beelli Israa'elirra dhufe. Beelli biyyuma namaa qaqqaba waan ta'eef Israa'elirraa beera dhufe. Akka jedhan kaanee beela kana baqannee biyya Mo'aab dhannaadhaan akkuma jedhan abbaa manaa fi haadhi manaa kun ijoollee dhiiraa lama fudhatanii biyya Mo'aabiin dhaqan. Hin baqatan achi immoo gaafa dhaqan isa kaan keessa gad lixu yeroo wajjin hin deemu. Amma immoo biyya sanatti namichi Elemelek jedhamu sunis hin du'e. Ijoolleen dhiiraa lachuu wajjin dhaqanis hin du'an. Amma immoo Naa'om tabe. Naa'om yeroo hafte amma immoo Israa'el biddeen nyaachuu dhageesse garbuun biqiluu dhageesse maal goote amma immoo fiigichatti kaate gara Israa'elitti achi deebite. Amala nama abdii hin qabne dhaggeeffadhaa. Amala nama jireenya abdii hin qabne inuma rooraa gama fiigaa gamana fiigaa utuma fiiguu wayii rukutamee du'a. Amala nama abdii hin qabneeti. Akka jechuun hojii hojjechuutu yakkaa jechuu gomitan. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Hojii hojjechuutu yakkaa jechuu gomiti. Sammuudhaan fi hojii hojjechuu yakkaa miti. Amala nama abdii hin qabne rooraa. Kana qabaa kana gadhiisaa kana qabaa kana gadhiisaa kana qabaa kana gadhiisaa. Amma guyyaa tokko jarri sadii du'anii abbaa fi ilmi lachuu du'anii Naa'om guyyaa tokko waa'ee Naa'omis ni kaasa. Akka jette ammas karaarra gaafa jalqabdu dubartoota ijoolleen see lamman fuudhan Orfaanii fi yookaas Ruutii lachuu duukaa kaanaan akka jette lachuun keessan na biraa deebi'a. Abdiin tokko yuqee koo hin jiru. Namisichi heerumeessiif yutuun heerumee dees namis hin dhaalu hin jiru. Akka aadaa Israa'elitti immoo dhaala malee namis hin fuudhu hin jiru. Deebi'aa jetti. Isheen tokko isheen Orfaan jedhamtu maal goote nagaatti dhaamtee biraa deebite. Waa isinitti himuuf hin gara kanaa dhufe dhaggeeffadhaa. Ammayyuu Ruutii jecha tokko dubbatte. Ilaala maatii kana keessaa nama attamiiti Ruutii nama abdii qabduudha. Nama maal qabduudha hin jedhe. Meedha duukaa jedhaa. Amma Waaqayyo namatti dubbataa jira warri kaan isaasin. Waa tokko isinitti himaa. Ruutii abbaa manaarra hin jiru. Mucaa tokkotu hin dahin abbaa manaarraa du'e. Gaafa isheen amaatii ishee wajjiniin gara biyya Israa'el dhufuudhaaf yookaan Beetel dhufuudhaaf kaatu isheen immoo akkeetteen abdiin hin jiru waa'ee keefi jetteen. Maal jennaan sichiyyuu an dandee'utuun har'uma galgala eerumee daa'eeyyuu maal sitti fakkaataa hammati teessee hedduutti dulloomtaa waa'ee keef abdiin hin jiru jennaan Ruut garuu akka jette na keessa abdiitu jira jette. Maal keessa? Mee nama mukkee jiruuni abdii isa bakkeetu hin ta'e isa si keessaa murteessaadhaani. Daddafaa walitti naa himaa ergaa namootaati abdii isa bakkeetu hin ta'in jedhaani. Isa keessa keetiitu murteessaadhaani. Macaafi fakkeenyaa boqonnaan 4:23 maal jedha dhaggeeffadhaa waa'ee keessaatti irraa. Jireenyaaf kan ta'e mee macaaficha fakkeenyaa 4:23 eenyuun naa dubbisa. Fakkeenya 4:23 eenyuun naa dubbisa mee namni argate jira 4:23 jireenyaaf kan ta'u jedha achi keessaa. Yaada maalii keessa jiradha? Mee dubbisaa. Ilaa kun sagaleen kun cabee jireenya namaatti gala. Keessa namaa lixa. Macaafa fakkeenyaa
afur 23 akka jedhama maqaa Yesuus nan dubbisa. ishi Wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa kee keessaa waan ba'uuf yaada garaa kee ba'eessa godhii eeggadhu. ingaa amma ruuti maal jette sirraa kaana na dhageeffadha abdiin na keessa jira malee abbaa manaa sasichi dhufus miti waa'ee ormummaas miti abdiin na keessa jira jette amma waa isinitti muuf jedhaan jira dhageeffadha abdiin isa keessa keenyaati kan nu dhaalu keessa keessan abdiin hin jiru yoo ta'e nama keessas abdiin hin jirre utuu konkolaataa 100 bitteetti laattee abdii argachuu hin danda'u bakkee irraatti dhufe waan ta'eef inni keessa keetii garuu murteessaadha waasin gaafadhu gamoon utuu lafatti hin ijaaramin eessa keessatti ijaarama jalqaba maal keessa namichi gamoo nuuf ijaare harkarraa beekaba moo sammuu keessaa qaba kiiboordiin kun utuu uumamin dura namichi kiiboordii kana uume jalqaba utuu lafa keetti lafa nuun kaayin sammuu isaa keessa kaa'e mee harka kee ol fudhadhu waan si eebbise yoo dhugaatti nama waaqayyo taate har'aa jalqabee abdii kee kan nyaate abiddaan sirraa gubeera akka nama waaqayyo tokkotti sammaa jabeessi ameen jedhe amma nuuni nama bookkisu hin qabnu utuu kiiboordii kana nuumin namichi kiiboordii dalgaa nuumaa keeyinsee 80 ta'uu qabaa vooyisiinsee kana fakkaata jedhee waraqaa fudhatee waraqaa irratti gadi baase ergi gadi baasee booddee kiiboordittiin sammuu keessaa dhalattee gabbaate waa isinitti muuf jedhaan jira gurra keessa qabadhaa amma mee yaada garaa kee ba'eessa godhi eeggadhu kan jedhu kun yaada garaa kee maal godhi ba'eessa godhi eeggadhu keessa garaa keetiitii arraa jalqabee waan abdii kee nyaate gubeera hafuuran sitti baafadha arraa jalqabee sammuu kee baneera mee warri baranaa 2018 maallaqa argachuu barbaadan sooromuu barbaadan eebbifamuu barbaadan libbiban jakeessa manadha sirriitti siin jedhe yoo ati raajiin dugda kee irratti raajamee sirratti ta'e hin argite hin ta'u maal ta'a garuu waaqayyo keessa kee waakaa ilaa amma ruuti maal jette keessa koo maaltu jiratte namni abdii qabu dhaggeeffadhaa waa afur qaba mee nama suukkee jiru utuu abdii qabaatte waa afur qabdadhaanii ruut boqonnaa 1:16 maal jette ruuti waaqni kee waaqa koo tokko maal qaba namni abdii qabu mee na duukaa waaqa qaba jedhaa namni abdii qabu tokkoffaa irratti waaqa qaba maal qaban jedhe waaqni kee maal kootette waaqa kootette jettee naa'um jalqaba irratti ruuti akka jette aan abdiin qabaa waaqni kee waaqa kootiyetti isa lammaffaa namni abdii qabu maal qabaa biyyi kee immoo biyya eenyuutetti amma nuuni abdii waan hin qabneefi biyyuma Oromoo keessatti dhalannee biyya Oromoo baqachaa jirra biyya Oromoo nu jibbisiise abdii hin qabnu keessatti hojjechuu abdii hin qabnu keessatti indaaqoo horsiisuu abdii hin qabnu keessatti suuqii banuu abdii hin qabnu kan mana keessan keessaa gadi ba'uuf amma miila gaffuutan lakkoofsan qabdan gaa'ila abdii hin qabne keessa waan jiraattuuf teessee akkatti mana murtiitti gaa'ila himatanii kan xaxaabultu harka kee ol kaafadhu ergaan sii qaba yoo raftee sitti hin gori yoo sammuu kee bante waaqayyo gooftaan akkasiin jedhe abdii qabaadhu siifan lolaadhe waaqayyo mee nama suukkee jiruuni 18 abdiidhaan itti deemaa jirra malee waan tokko iyyuu hin argine maaliin itti deemaa jira tokko moofaasaa xaxatee rakkina isaa guurratee kun harka kee ol kaafadhu ija koo duukaa iji tokko dhufeera aggeere waaqayyo abdii qabda taanaa waaqas qabda biyyas qabdan lama warra biyya kanarraa sin ari'uu jira harka ol kaasaa nagaddee marra teessa qottee marra teessa irraan kaatu siin jedhe ruut maalan qabat jalqaba irratti maalin qabat dubbadha abdiin jenne joo waaqni kee maal kootette waaqni Israa'el immoo yeroo sana waaqa namaa ta'uu hin danda'u maaliif Israa'el duwwaadhaaf qofaatti kennamee ture waan ta'eef isheen garuu waaqni kee waaqa kootiyetti akka jette naa'om jaartiin silaa balaadha nama dulloome rabbi sitti hin ergin akka jette utuman sichee heerumeeyyuu abdiin qabdu jette amma waldaa kana keessaa kan nu tata warra abdiin qabne naamani kan biyya kana keessaa kan nu sodaachisan warra abdiin harkaaf kilaashii qabu garuu abdiin qaban matireesii baachuu danda'u maallaqa guddaa baachuu danda'u waan barbaade qabaachuu danda'u beeta mangistii jiraachuu danda'u akkasuma lafarra jiraachuu danda'u lagarra jiraachuu danda'u gaarar warra abdiin qabne nama abdiin qabne gadheedha naa'om akka jette ruut akka jette jalqaba irratti waaqi kee waaqa kootiyetti nama waaqa qabu rabbi sitti hin ergin nama suukkee jiruuni namni waaqa qabu rabbi sitti hin ergin jedhin amma nu yeroo tokko waaqa keenya kan akkuma salphaatti fudhannu mameena dhaggeeffadha waaqa naatee dhiise dhima ruut akka jette amma tokkoffaa irratti waaqni Israa'el jedhamu sun anaaf waaqa kootiyetti
waan isaas hin beektu isa lammaffaa biyyi kee immoo biyya kootiyetti dubartiidha mijoo dubartii biyya falmitu nama abdii qabu dubartii tokko tokko amma fakkeenyaaf hin ilaalleesi loltuu keessaas ijoollee durbaa dagamoon jiru ciifnaan hin ka'an dhukaasa jalqabnan achi waliin jedhan akkuma kana tajaajiltoota dubartii ciccimtuu arginee been mana barumsaatti sabni kee immoo saba eenyuuteetti habeeta beeta beeta nuuni maaliif boqoo hojiin hojjettu yoo jenne namatti waa gurgurru hin qabnu dhufee namni mataa nu biratti naatu'en Oromoo keessa teesse saba dhabdeeti fayyuma Afrikaa gattees hin qabu jettee waan ta'eef dhuguma hin qabdu kan kee miti iddoo bira ana gadamu aggeeffadhu lammiin kee immoo kan eenyu tettee waasinitti muuf hin jedhe gurra banadhaa abdii qabda taanaan waaqa qabdaa biyya qabdaa saba qabdaa sin jedhe waaqayyo Ruutii abdii waan qabduuf sabichi kan kootiyeetti yeroo abdiin keessa keenya guru dubartii abbaan manaa irraa du'eetu waaqa harkaa fudhattee biyya harkaa fudhattee saba harkaa fudhattee isa sadaffaa iddoo waala harkaa fudhattee sarfaffaa namni abdii qabu qarmii funaanaatu sagalee dhaggeeffata namni abdii qabu maal funaanaa dubbadhaa Ruuti gaafa biyya beetan luftu garbuu ga'ee jira qamadii ga'ee jira isa booddee manan teen anoota cabduudha gursummaadha abbaa Israa'el keessatti gursummaa jedhamti nama abbaa manaa irraa du'e manattee marattee moofaaf itti tatattee yaa abbaa manaa gosa biyya moo'aaf jen gaduma baatee namni abdii qabu hin taa'u nama abdii qabu gadi hin taa'u dhaggeeffadhu nama abdii qabu hin sosocho'a Ruuti ganama kaatee qarmii funaantee dugdatti baattee amaatii ishee nyaachifti maaltu keessa see jira waan ta'eef abdiidha abdii qabdi waasitti immoo dhukkubillee kan inni akka salphaatti si ajjeesu yeroo abdii dhabdu nama mana kiraayii namaa keessaa nan baan jenne dhugaa wangeela abiddan baadhu waaqayyoon baasu yeroo tokko tokko nuyi abdiin keenya keessa keenya jiru tajaajila abdiin qabne hirmaa beetta yoo simbirroon birjettennaa abduu qabu naa maatii kee keessa teessee abdii qabda taanaan akkasiin jedhe waaqayyo qarmiin ittiin fufu isa tafaan keen ofirratti raajje guutummaa isaa kan keen godhadhe waaqayyo lachuu harka kee ol fudhadhu ameen keedhe waaqayyo nan du'a jedhi jireenya jedhi waan itti raajje san mataa keerran si ka'ee biyyatti argisiisadhe waaqayyo utuun sitee ol ka'ee ameen jedheen ta'a diilatti ama suula diyaas